Islaamuma Oromotu Rabbiin qofa sodaati moo kiristaanuma Oromotu waaquma isaa sodaati moo maal inni warri Itoophiyaa hoogganu kunniin waaqa biraa qaba yoo guddate waaquma lama qabdu bar tokko islaamuma tokko kiristaanuma isaan suniyyuu waaqa isaa san sodaanne si ajjeesuu jira isaan sunu si ajjeesuu jira amma amaara islaamaa tokko yoo laalti amaara islaamaa Islamummaadhaaf harkinni sirraa qusatu hin jiru si ajjeesa. Amaara kiristaanummaadha Oromoo kiristaanaa jira. Oromoo islaamaa jira. Amaara kiristaanaa jira. Amaara islaamaa jira. Ni beekna bareechine. Garuu ammoo amaarri kiristaanaatiif amaarri islaamaa ajaja sana godhatanii Oromoo lachuu ni adamsu. Oromoo kiristaanaatiif Oromoon islaamaallee adamfa gubachuu jirtaa'u. Waaqni ati gabbartu isaa wajjin isa kamime. Rabbiin ati addatti sodaattu sun kami inni Rabbiin isa kaajajarraa fudhatee dhufee Gaaza sitti naqeessi gubu sunoo kami amma walumaa galatti sheekoleen Oromootiif qeesiin Oromoo gabrummaa ba'aa guddaa nutti fiduu jira.